Ashamaa harka fuunee isiniin jechuu barbaada buleeyyan keenya warri Dubaay keessa jirtan rabbiin isin haa eegu hanumaa wajji rabbiin isin haa eegu isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Viidiyoo gabaabduu isinii waraaba waan gidduu kana nu mudataa jirurraa innis maanii yoo jettanii rabbiin kiyya nu hambiseera ana akka kiyyatti rabbiin na hambiseera. Dhakichas isin agarsiisa asumatti namni hin argin akkuma waliigalaatti dhakaa kanaa dhaqaacha silaadhiin gaddaa sababa du'a na godhu viidiyoo jalqabarra isinii kaa'a. Isiniin jechuu barbaade isinii kaa'ee jira isiniin jechuu barbaade. Marhaba jechuu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota fadiilaa kamaan viidiyoo gabaabduu isinii waraaba. Akkasumas shamaa harka fuunee obboleeyyan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota bagaraa madaana 13ffaa geessanii soomtanii nagaadhaan hiiktan isiniin jechuu barbaada. Soomne hiinne faxarree isiniin jechuu barbaade rabbiin nama soomteetta jedhu soomteetta nuun haa jedhu isiniin jechuu barbaadeetanii akkasumas gidduu kanaa biyya Imaaraatii keessatti waan adeemaa jiru hundi keenya ni beektu naannoo garaagaraa irratti ni mul'ataa jira jechuudha. Akkasumas rabbii kiyyaa dheengaddaa gaafa ramadaanaa 11 galgala lubbuun bakka gaafuma rabbi geesse gaafuma rabbi baase baatiin jedhanu dhugaa sobaa miti. Rabbiin gaafuma lubbuu akkuma kaayitti gaafuma fedhe baasa jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin galanni kan rabbii yaalamaati hafee jira. Dhugaa inni akkina mudate kun nama mudateera jedhees hin argin yaadu rabbiin immoo mudachiisni obboleen keenya kan biyya keenya keessatti wareegamanii jiran jedhanii lammiilee Itoophiyaa fi lammiileen Eertiraa raayii kan wareegamanii jiran jedhanii egaa jarnu rukutuu fi miti garuu wanta karaa deemuun itti goraara waan ta'eef balaan egaa kan fagootti arginu kan fagootti arginu rabbi ijaan nu agarsiisin jedhanii rabbi ijaan nu agarsiisini rabbiin balaa kanallee nurraa haa qabu jennee jira ramadaanaatti ji'a nuti yeroo kushiinaa keessa olii gadiinti ni jennu gaafa sana guyyaa sana ani kushiinaa keessan jira kushiinaa keessaa hojiin hedduu dhagaan beeytanii aan hojiin koo ramadaana keessas illee heddummaata kushiinaa kana keessaa tuwaa xabbasaa jiru sofraan hidhidheeffamee jira. Asiin sagaleen guyyumarraa jammaree jira gaafa guyyaa jalqabaa sana gaafa ramadaan 11 jechuun gaafa sanbata xiqqaa natti fakkaata sanbata xiqqaadha. Amma sagaleen ituma dhagahamu yaani inni galgala yeroo sanaa moo keessuma kan addaa ta'e jechuudha. Kan addaa ta'e gizee tokko fiigee baqadhee ka'ee namtittiin bayi kushiinaa keessaa bayi dafii jennaa fi inni wajjiniin darajaa irratti jechuudha. Darajaa ta'ee olis hin baane gadi hin buune. Darajaa gaafa isiniin jedhu masala fooqee isin baane jaleetti isin namni giddu lammaadhuma silimii irratti hafne jechuudha. Giddu lammaa silimii irratti gaafa hafnu amma si'anii beeytan ibidda zayitiitti qabsiiseen isee deemee zibdaa wayitiyyuu jechuudha. Waa wayima ishee gochuu jedhee asiisan dhaamsa jedhee gad deebi'ee ishee amma dhaabbate jedhee nan akka sirbiyaaniin keessa buusu saran akka sirbiyaaniin keessa buusu wallaahi akka waan bakka manni kun an mastootii cabsee asnatti bayre yookaan kushiinaa shubbaaqee cabsee alatti bayeran jedhu wallaahi rabbiini guyyaa gaafa sanaa erga waan itti nadru waa tokko nan goones jechuudha. Alhamdulillah na eegaa rabbiin kiyya asii akkuma waan bakka waa gaara wayitii gaddarbamaa inuma kakaasan jedhu ani bakka namtitti natti kurfatti karaan barrii qabu jedhuma banachuu dadhabe baruma kushiinaa qamadhee salaatti bahuu dadhabe beektanii maaliif bakka achitti Romeera jechuudha. Sanni akkasana gaggagagga jedhu. Wanti suni wanti gaafas bu'e suni kuroo gibbii keenya jala bu'ee ijoolleen harganiiru iddoon arganiiru wanti fakkaata gibbii keenya kana jala bu'ee gibbii jalaa shofeeriin gadi ba'ee suuqa wayii kunoo asirra jirti isii geessu isii dhaqi fideennaan miilumaan nu dhaqeen beeka suuqa sanaa miilumaan nu kaarlee bitachuu fa'i daqiiqaa 2 yookaan daqiiqaa 3 taati miilaan biyaas daqiiqaa 2 caaltu achi deema gibbii jalaa sawwaree fidee nutti madaamitti sagarsiitti kennee kaza wantiin sun isa sa'aatii sana bu'ee jechuu barbaadeetan maaliif nuti biyya namaa kana keessatti irra hedduu kan miidhamu ijoollee shamarran biyya Arabaati nuti warra shamarran miidhamaa jechuu barbaadeetanii kanaafuu rabbiin nu eeguu bakkuma jirrutti ammayyuu jammaree irratti fakkaata gaggaga jedharaa numa jira garuu akkasa gaafa sanaatii miti malee numa jira. Kanaafuu nuti duniyaa horraa hin urraa hin hojjannaa hin dalagannaa hin nyaanna hin dhugne dhaarra garuu rabbiin gaafa nu nyaachisutu beeka gaafa nu nyaachisu rabbil izzaa wal jalaalaan isatu beeka jechuudha. Maaliif yoo jettanii ilmi namaa akkatti ba'u malee akkatti galuun beekan wallaahi guyyaa gaafa sana bakka halkan guutuu sirramne ergas edas yoo ramne edaslee hangateera feera garuu
gaafa sanaa gizeen ija walitti qabadhee miseejii dhufee seenii asii gaggagari jechuu jammar halkan sana jechuudha. Namittiin immoo wallaahi ijoolleen biyya arabaa jirtan beeytan eessa akkasiin ciitu isinitti immoo darajaa jalee fooqii bu'anii guyyaa lama kana jechuudha. Eengaddas edas. Anaan kottu naani bakki isiinuyyuu jechuudha bootaa ciiftu dhabdee ijoolleen daaree jalee jala boota sana guyyaa tokko meetumaan dhimma sawwaree sin agarsiisa. Gimaashanii miicaa akkas jira. Achi wanta akka istooriitti qowwee jirti jechuudha. Darajaa fooqidhaa gadi bu'anii saalarraa akkas gadi bu'anii jechuudha. Achi jalatti ijoollee walirratti akka galcaaxaa fi jedhan walirratti akka hamamte ijoollee ciibsite ofiisiitii immoo jechuudha. Wallaahi barrii maxbaqiitii fi wanti ittiin akkas walirraa soofaa butattee barrii maxbaqee jala keewwattee ofii akka nama ijoollee si gaardii godhee eeguu jechuudha. Namtichi poolisiidha manatti hin gallee achirra ciiftee jechuudha. Maaliif bootaa ciiftu dhabdee macarrashaa jechuudha. Akkasii edallee akkasii dheengaddallee akkasii jechuudha. Kanaafuu haadha jechuunis baay'ee amirii jabaadha jechuudha. Gaafan isa argu ani haadha jechuun dhugaa wallaahi amirii jabaadha rabbiin haqa keenyaan fadhiisu. Maaliif wanatti akka waan qadaan dhufe yookaan inni ijoollee siitii dhufu isii fuudhee deemu ofii siitii ijoollee si gara gadi goodaa keessa ciibsattee jechuudha. Ofii barri jala wallaahi soofaa akkasitti butattee soofaa tokkotti isii dhabbaa nam tokko jechuudha. Isiirra akkasitti marmaratti rafti gizeen ganamaa si gadi bu'u. Ana fooqii gadi halkanii sagalee qabee fi sodaadhee sagalee qabee maala wayyinaan kottu kan firaashii galgaraa fuudhiitiyyee kottuu nu bukkee jette. Ani isaan gadi bu'ure wallaahi dheengadde halkan eessa kiyyaan gadi bu'u akkasitti ka'ee jechuudha. Guyyaa gaafa sanaallee shaawuriin galle wallaahi shaawuriin galle maaliif dingataa shaawurii kana keessatti hunduu jedhamni qullaa kiyya argaa jedhee shaawurii tuun gadi hin buliyan. Achi immoo jechuudha halkanii uffata bijaamaa sana uffataa rudhiisee uffata narra jiru kana ka'ee uffata salaataa kana uffadhee jechuudha. Taa'aa bule. Maaliif yoon du'e illee uffatuma salaataa kanaan naa fuudhanudha. Akkuma jirutti uffata bijaamaa sana nan argin jechuudha. Macarrashaa jechuudha. Macarrashaa yaani namni gaafa duuti jechuudha. Namatti dhiyoo jirti fagoon jirtu jechuudha. Fagoon jirtu jechuuf gaafa isiniin jedhu akka waan himatee dhufaa rootiin nuun malee duuti silayyuu qanii duunu rabbitu beeka nuyi ittiin beeknu waan ta'eef viidiyoon keenya kiyyaa daqiiqaa muraasa waan ta'eef obboleeyyiin kiyyaa laayikii koomentii gochuun dagatinaati rabbiin bakka jirru hundatti nu haa eegu isinillee haa eegu isiniin jechuu barbaada. Maaliif nuti hojjannee jijjiiramna yookaan hojjannee maallaqa finna jennee cinqamaarra malee lubbuun keenya biyya namaa kanatti baati jennee cinqamaan jiru beektanii. Akkasitti gidduu kana akka haala hamaa kana keessa jirra hammallee akkuma itti fufetti jira garuu akka dheengaddaa sanaaf akka kaleessaa sanaa miti qabbanaa irra xiqqoo gadi jedhaa dhufe waan immoo sichi mudatu immoo hin beeknu rabbiin nurraa haa qabu akkuma jirutti bakkuma jirutti nu haa eegu isiniin jedha obboleeyyiin kiyya. Akkasii rabbiin nu haa eegu isiniin jedha obboleeyyiin kiyya hundi keenya yoo fa'ee nu yoo ofeenne hanga dandeettii keenya jechuudha. Hanga dandeettii keenya of eeggachuun bareedaadha garuu nuti rabbooti yoo nu eegimanii of eeggannee siin dandeenyu jarran gatee of eeggachuu danda'anii nuti masalan kushiinaa keessatti akka fuula gallee gara mastaawutiitti hojii hojjannaa. Bakka hin beektan mitiiree jiru keenya maal isinitti hin beektan mitiiree akkas isiniin jechuu barbaada obboleeyyiin kiyya. Wallaahi rabbiin gaafas na hambise ammallee na eega jedhee rabbi kiyya laallee abdiin hin qaba. Maaliif yoo jettanii rabbiin malee namni silas wal bira jiraates wal eeguu hin danda'u garuu inni tokkootiif inni lama adda ammaan qophaa koon dalagaa gizee akkas qophaa kee dalaydu tuu nam tokko wal bira jiraate nam tokko illee oduu nam tokko tuyyi hanga ta'e uffata illee sirra buusaa beektanii qullaan keessu namarratti argamurraa akkan taanetti argamuu keerraa garuu gaa alhamdulillaahi rabbiin biyya keenya nagaa haa godhu rabbiin nagaadhaan nu haa galchu maatii keenyatti. Waan qabnutti waan hojjennetti maaliif jennaan nuti amma hojjechuudhaaf cinqabnaa kun ramadaana keenan hojiin hedduu ulfaataa ituma akkas ta'uu jechuudha balaan garaagaraa amma kun nurratti muudama waan ta'eef nuti hamma dandeenye akkaataa amantaa keenyaatiin du'aa keenya godhataa hanga dandeenye of eeggachuun nurratti dirqama waan ta'eef rabbiin nu haa eegu isiniin jedha. Eegumsi kan rabbiitii bakkuma jirtanutti amantaa kamiinuu yoo ta'e amantaan akkuma amantaa ofiitiin du'aa godhadhaa hundumti keenya du'aa godhanna waan ta'eef waa mataan hedduu erga gaafasitti onneen kiyyayyuu na dhaabbattee sodaadha beekta amma beektanii maaliif jennaan hedduu tokko girgiriin baay'ate amma mataan illee baay'ee na dhukkubaara sa'aatii kanaallee mataan baay'ee na dhukkubaara. Maaliif hanga yoomitti nuti jiru biyya ormaatii jiru hangam jiraannu jennee hanga akkanatti jiraannu jennee hanga kana nuti sadarkaa kana ga'uuni hedduu tokko qalbii nama cabsa yookaan nama daafisa hin hojjenne waggaa hedduu biyya namaa jirra akkatti duunee immoo du'aan keenya biyya galuu hin beekanu
akkasii obboleeyyan kee jaallatamtootaa fi kabajamtoota viidiyoon kiyyaa dhumarra gahee jira. Viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Rabbi isin haa eegu. Hunduma keenya rabbiin haa eegu of haa eeggannu isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bakkuma jirtanitti nagaa rabbii fi rahmanni isaa isin wal haa jiraatu. Bakkuma jirtanutti rabbiin nu haa eegu. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turtii gaarii isiniin jedha. Isiniin kabajaa isiniin jaalladha. Nagaan naa tura obboleeyyan kee jaallatamtootaaf kabajamtoota rabbiin nu haa eegu. Ramadaana kanas rabbiin nagaan nu gahee nama hiikellee iideillee wal eebbisu nu haa godhu isiniin jechuu barbaada.